Namoonni shimbira hojjettu dhukkubsannaan jibbanii ofirraa galchan. Gaafa biyyatti deebitu abbaan manaa ishee immoo kan biraa fuudhuuf qophiirra jira. Seenaa baay'ee nama gaddisiisu. Seqofana beka rakina ko Nagaan Waaqayyoo iddoo jirtan isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin keessan nagaa kootii Waaqayyoodhaaf haa galatu. Isinis nagaa guutuu akka qabdan abdii nan qaba. Egaa warreen chaanaal kana faarfatan subscribe gochuudhaan nuti dabalama maatiin of ta'aadha. Wantoonni adda addaa asirraa viidiyoo inni agarlakkifama akkasuma bira ga'uuf mallattoo notifiikeeshinii on gochuu hin dagatinaadha. Warreen duraan maamila koo turtan immoo guddaa galatoomaa ulfaadhaadha. Jajjabinni isin kana duraanaaf kennitaniif hedduu isin galateeffadha. Ammallee haaluma kanaan akka itti fuftanii isinin jechuu jaalladha. Egaa har'aa seenaa obboleettii keenya tokkorraa waa barattu jedhee abdii nan qaba. Innis isiniif barumsanii ta'a. Ishiidhaaf immoo mudatee darbee jira waan ta'eef jechuudha. Wantoonni darban immoo seenaan darban namoota dhufanii fi akkasuma namoota waa kana hin dhageenye fi gara fuulduraatti barumsanii ta'a jedhee abdii nan qaba jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kuni akkuma nama tokko hojjettee jijjiiramuudhaaf kan isheen biyya Arabaa deemte jechuudha. Haa ta'u malee biyya Arabaa deemtee waggoota muraasa hojjettee turte. Waggoota kana keessatti isheen kan mudatee nyaata biyya kanaatti baruu hin dandeenye jechuudha. Gonkumayyuu nyaata biyya kana keessaa waan isheen nyaachaa turte keessaa daabboo goggogaa bicha jechuudha. Hoobziisa jedhaniin kana jechuudha. Sittisa qofaadha. Isaa fi kilirraa kana wanna takka waan isheen nyaattu hin jiru jechuudha. Innaa waggoota dheeraa kana hojjettee waggaa lama wanna guuttesseenii waggaa lamayyuu finne jechuudha. Kana gidduutti kan isheen nyaattu yoo nyaatte ruuzii duwwaa kan isheen nyaattu. Kan biraa immoo daabboo goggogaa yoo hojjetatte inqulaalii wajjin jechuudha. Yeroo hunda nyaanne suma bichaa ta'e jechuudha. Foon indaanqoo kan foon horii wanna jedhamu waan isheen nyaattu hin jiru jechuudha. Foon indaanqoo biyyatti iyyuu hin jaalattu jechuudha. Foon lukkuu hin jaalattu. Kana keessatti waggoota kana keessatti kan isheen nyaattu qaama isheetiif wanni isheen nyaattee jiraatte hin jiru jechuudha. Akkumatti ishee jiraachise malee maaliif daabboo goggogaa sanarraa kan hafe wanti biraa wanti isheen nyaattu hin jiru jechuudha. Gonkumatti baruu dadhabde jechuudha. Nyaata biyya kana keessatti jechuudha. Egaa haala ulfaataadha. Waggoota kana hunda keessa qaamni ishee irra ta'e dhumee foon irraa dhumee bakka micoommaa mooftee dhumte jechuudha. Lafuma kanatu dhaabbata jechuudha. Sababa kanaatiif sababa hir'ina nyaataatiin jechuudha. Dhibeen qabamtee daabboon isheen nyaachaa turte sunis daabboo sana keessatti amma isaan inni hojjetanii wantoota yeroodhaaf tursanii keemikaala adda addaa itti makuu danda'u jechuudha. Amma torbee kanatti amma guyyaa amma kanaatti jedhanii wanna itti dabalantu jira mitiire. Immoo achi keessa daabboo san keessatti immoo irshoo adda addaa wanna dabalantu jira jechuudha. Amma inni deeme maal godha laphee irratti dhibee uumee jira jechuudha. Gaafa mana yaalaa deemtee maal akka taate maramaramtu laphee ishee kana irratti dhibeen irratti uumamee jira jechuudha. Wantoota nyaata san keessa jiran irraa kan ka'e keessa ishee kanatti jechuudha. Laphee ishee irratti dhibeen uumamee jira jechuudha. Qaamni ishees mamma'ee dhume foon irra hin jiru. Kiiloos namni yoo nyaatee dhuge malee foon eessa dabalalee kan jiru iyyuu irraa dhumee jira jechuudha. Innaa kanaaf baay'ee rakkina keessa turte jechuudha. Nyaata biyya kanaatti wallaaluurraan kan ka'e dhibeedhaaf saaxilamte jechuudha. Egaa namoonni baay'een nyaata dhabaniiti kan isaan saaxilamanii, namoonni gariin immoo madaamii dhorkatteeti kan isaan yeroo baay'ee rakkatan jechuudha. Gariin immoo iyyuuti kunoo haaluma kanaa nyaatatti wallaaluudhaan yeroo nyaata fudhatanii nyaachuu dhiisuudhaanii rakkoo garagaraatiif saaxilamu jechuudha. Amma micoon kun maal gooti achi dhukkuba kana qabamnaanii hojjechuu hin dandeessu. Qaamni ishee dhumeera. Maal gochuudha qabdi hojii dhaabdee yaalamuu qabdi jechuudha. Wanti furmaanni jiru isa kana qofaadha akka doktorri jedhetti jechuudha. Egaa maal gochuu qabdi amma warri asii akka qaama ishee ilaalanittis nyaata sakkasanya isheen hin nyaanne ni beeku. Hojiirra kan hafe wanti isheen qaama isheetiif ta'u wanti nyaatte of gara qaama ishee duratti waan akkaatti isheen itti deebitu hin jiru jechuudha.
Innaa murteen jiru maalidha? Hojii hin dandeessu waan ta'eef qaamni ishees dhumeera gara biyyaatti akka deebitu godhanii jechuudha. Inna gaafa gara biyyaatti deebitu mucayyoon kun duraanuu heerumtee mana qabdii ilmoollee godhatanii jiru waggoota dheeraas waliin turanii jiru jechuudha abbaan manaa ni qabdii jechuudha. Gaafa biyya galtu kana abbaan manaa ishee suni iddoodhuma buutu iddoo xiyyaaratti illee dhufee simanne achi firatu dhufee fuudhee achi mana firaatis turtee jirti dhuftee akkamitti galtee maaliif dhuftee isa jedhuuf illee dhufee hin gaafanne jechuudha. Maalidha sababii inni dhufee hin gaafanneef immoo abbaan manaa ishee kan biraa fuudhuudhaaf qophiirra jira jechuudha. Argitanii? Kan biraa fuudhuudhaaf qophiirra jira. Isheen akkasii dhukkubsachaa jirtu itti mattee jirti. Akkallee warri bira jirtu biyya galchaa jiran itti mattee jirti jechuudha abbaa manaa isheetitti. Kana hunda osoo dhaga'u akka biyya galteenillee simachuu hin dandeenye mana firaallee amma torbee muraasa teessee turte akkamitti dhuftee nagaa dhuftee dhukkubni ishee maal jedhee hin gaafanne jechuudha. Rabbi namoota akkanaa dhiira akkanaallee namarraa haa qabu. Maaliif wahaarra jinaare natti fakkaata. Maaliif sargii godhachuuf cidha godhachuuf qophiirra jira waan ta'eef isheen immoo qophiirra jiru malee waan cidha hin godhatiniif waan jalaa duubatti hambisteef haaree natti fakkaata. Egaa kanaaf maal gochuu qabdi? Isheen amma biyya isheetti deebitee galte jechuudha. Gaafa galtu gaafa dhageessu akka inni cidha godhachaa jiru kan singirra mukeessa immoo kan inni cidha godhachaa jiru hiriyaa ishee jechuudha. Hiriyaadhuma haadha manaa isaa kan waliin guddatan kan waliin baratanii kan xiqqoo isaaniitti jechuudha. Yeroodhuma umurii daa'imummaa isaaniitti waliin guddatan nama akkasiiti jechuudha. Kan inni fuudhaaf qopheesse hiriyaadhuma isheeti. Inna hiriyaan bara kanaatillee jechuudha waliif yaaduu dhiisee abbaa manaa wal jalaa jechuun akkamitti hiriyaa waliin guddatan yeroo dheeraadhaaf biyya tokko keessa taa'anii isheen biyya alaa deemtee hojjettee jijjiiramuudhaaf gaafa deemtu akkamitti abbaa manaa nama jala jaalatanii yookiin immoo keessa darbanii immoo cidha godhachuudhaaf nama maatii godhatee irratti jechuudha. Namoonni yaadni isaanii akkamitti akka yaadan hedduu tokko ulfaataadha. Inna kanaaf kanatu ishee mudate jechuudha. Kanaaf hiriyaan ishee kunillee baay'ee dogoggorteerti. Akkamitti abbaan manaa hiriyaa ishee jaalattee cidha godhachuuf illee haga qophiirra gahanitti akkamitti waliif yaaduu nafee inni akkamitti taati manaa isa jijjiiruudhaaf biyyaa baate hiriyaa ishee muka ishee irratti fuudhuudhaaf qophii gochuun isaallee hedduu tokko nama gaddisiisa. Egaa wanti ishee mudate kuni asitti hojjettee bakka yaadde yookiin immoo haga hojjechuu barbaade tokko argattee hin hojjenne asimmoo haa ta'u fayyaa ishee biyyatti galtee akka yaalamtuuf warri asii geggeessanii jiru. Biyyatti gaafa galtu abbaa manaa ishee inni sagantaa biraa baafatee jira. Dhimma isheetu hin qabu qophii biraa jira jechuudha. Inna kanaaf seenaan kuni hedduu keessanii fi barumsanii ta'a baay'ee nama gaddisiisa. Kana yoo argitan isin immoo wantoonni kun isiniif barumsanii ta'a. Tarii wanti kun gara fuulduraatti illee namoota tokko haa ta'u malee darbee mudachuu danda'a. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Maallaan jetti seetaan obboleettiin keenya kuni gaafa dhuftee biyya kana keessatti turtee hojii isaa hunda argite namoota isaa mala isaanii waa hunda argite jettu akka carraa feesbuukidhaan wal agarree jechuudha. Maaliif nuti nama wal beekudha. Haa ta'u malee jechuudha. Aynaalee maal ta'u yoo nutti himtee raatte innaa biyya dhuftu san biyyoormaa maal akka ta'e rakkina akkamii akka qabu dhiphina akkamii akka qabu jireenyi isaa maal akka ta'e namni isaa maal akka ta'e maal ta'u nutti himtanii raattannaan jette. Egaa namoonni biyyoormaa maal akka ta'e osoo hin beekiin gaafa biyyaa ba'anii hundi isaa faallaa ta'etti argama. Biyya alaa waanuma bashannananu waanuma addaa tokko arganitti fakkaatu. Haa ta'u malee faallaa isaati jechuudha akka yaadan namaaf hin ta'u. Keessattuu yoo carraa qabaattee malee mana hin taane faana mageenyaan hedduu ulfaata. Kanaaf obboleettiin keenya kun gaafa as keessee argitu kan maal ta'u nutti himtanii raattan akka biyyoormaa akkaatti dhiphina qabu isin keessa teessanii argitanii jirtu naan jette jechuudha. Kanaaf namni yoo ijaan arge malee gurraan yoo itti manii dhagaye baay'ee isaanii namaaf hin hubatanii waan itti naafanii guddina isaanii waan jibbinu itti fakkaata jechuudha biyyoormaan ulfaata gaafa jennee odeessinu. Kanaaf gaafa ijaa isaaniitiin argan immoo maal ta'u nutti himtanii jedhu jechuudha. Kanaaf asirratti obboleettiin keenya kuni wanna cimaatu ishee mudate jechuudha. Kanaaf akkana naan jette
osoon biyya ormaa akkana ta'atti beekee ija koos garagalchee yookiin immoo garma biyya kanatti garagareetu hin taa'u. Haa ta'u malee ammas asan deebi'ee si yaadu kana yaadu dhiisi. Ani fuuluma kiyya yookiin teechuma kiyya gara biyya kanatti garagalchee hin ta'u jette jechuudha. Dhugaa rabbiiti jechuudha kun immoo. Egaa kanaaf namoonni namaaf hubatanii fakkeenyaaf keessattuu warreen biyya alaa deemuuf qophii qabanii yaada akkana qabanii osoo kana dhaggeeffatanii baay'ee tokkorraa baratu jedhee abdii nan qaba. Maaliif namoonni waan jireenya biyya ormaa qabu waan of keessaa qabu maal akka ta'e namni ijaan argee gaafa itti himu namaaf hin hubatan jechuudha. Kanaaf asirratti hubannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Of eeggannoo gochuu qabna. Karaa itti deemnu waan namni nu gorsuu waan cimaadha hin ulfaata rakkina qaba jedhanii gaafa nutti himanii osoo irraa qusannee jireenyuma keenya biyya keenyatti osoo geggeessinee gaariidhaan jedhanii gama kootini. Rakkina koonda gaaffeen deebii dhabee keessi koo namadda